Akkam jirtu nageenya koo bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaa har'a waa'ee injifannoon eessaa eegala kan jedhu haa waliin ilaallu. Injifannoon eessaa akka eegalu hubachuu qabna. Injifachuu jechuun jalqaba duraa waa tokko injifachuu, abjuu keessan injifachuu, kaayyoo keessan injifachuu yoo barbaaddan hiriyoota keessan, maatii keessan, hojii keessan injifachuu yoo barbaaddan jalqaba duraa of injifachuu irraa eegala. Of yoo injifanne qofadha abjuu keenya galmaan ga'uu kan dandeenyu. Hundi keenya abjuu qabna. Abjuu keenya san galmaan ga'uudhaaf jalqaba duraa of injifachuun barbaachisaadha. Namoonni osoo of hin injifatin namoota biraa injifachuudhaaf kaatu. Namoota biraa injifachuudhaaf dadhabu. No, jalqaba duraa of injifachuun barbaachisaadha. Of injifachuurraa yoo kaate wanta hin injifanne, wanti hin injifanne tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf jireenya keenya keessatti waan baay'ee hojjennu, waan baay'ee agarra, waan baay'ee ilaalla, waan baay'ee dhageenya. Isaan kan haala kamiin injifannee too'ii gara fuulduraatti deemuu dandeenyadha. Fakkeenyaaf kan obstaakilii yookaan gufuu nutti ta'an baay'eetu jiru. Jechoota namoota irraa isinitti daddarbamu, jechoota namoota irraa isin dhageessan, siniif gadaantummaa qaban akkamitti dabarsuu dandeenya? Aariin nurra ga'e akkamitti injifachuu dandeenya? Kanarraa ka'aa jechaadha. Jalqaba duraa of amansiisuu barbaachisa. Of amansiisuu nan injifadhe jettanii too'ii of amansiisuu barbaachisa. Egaa of amansiiftaniin booda ofitti amantu jechaadha waan sana injifachuudhaaf. Waan sana injifachuudhaaf ofitti amantu. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Namoonni araada adda addaatiin qabamanii baay'eetu jiru. Araada adda addaatiin araada baay'eedhaan qabamtanii too'ii of injifachuu dadhabuudhaan jireenya keessa luusii gochaa kan jirtan walaa dhaggeeffannu. Dhugaas ni jedha wal dhaggeeffachuun walirraa barachuudha. Walirraa barachuudha waan ta'eef, qaroomina waan ta'eef. Waa tokko hin baranne taanaan du'aatitti deemtaa jechaadha. Namni Albert Einstein akka jedhetti barumsa aguma dhaabdeen du'aatii deemtaa jireenya kee keessatti. Kanaaf wanti gochuu qabdan jalqaba duraa of injifachuu dirqama keessan ta'a jechaadha. Araada maafan araada hin qabamu. Kanaan booda jimaa dhiisuun qaba. Kanaan booda dhugaatii humna kiyyaa ol dhugee too'ii of miidhuun qabu. Jettanii too'ii ofii keessaniif of amansiisuu barbaachisaadha. Yoo of amansiistan qofadha araada dhiisuu kan dandeessan. Jimaa humna ol qaamuu yookaan qaamuu kan dhaabdan. Waan biraatis jiru. Sagaagalummaa fudhachuu hin dandeenyu. Haati manaa abbaa manaa ishee shawwaduu danda'a. Abbaan manaa haadha manaa. Kuni of injifachuu dadhabuudha. Of injifachuu dadhabuudha. Malaammaltummaa hojjechuu kan biraa malaammaltummaa hojjechuu. Qarshii keentaani namoota biraarraa funaanuu jechaadha. Of injifachuu dadhabuudha. Hojjetteetoo jijjiiramuu dandeessu. Hojjetteetoo jireenya kee abjuu kee galmaan ga'uu osoo dandeessu qarshii namoota biraatiin jiraachuu. Qarshii kee hin taane horachuu jechaadha. An biraatis ibidda sanyummaatiin waxalamuu. Of injifachuu dadhabuudha kunis waa'ee sanyii haasa'uu, lagaan wal qooduu, naannoodhaan wal qooduu, sanyiidhaan wal qooduu. Kuni abidda guddaadha kun. Kana dhaabee too'ii hojii koo hojjechuun qaba. Kaayyoon dhufeef, kaayyoon dachee kanarra dhufeef waa tokko hojjedhee darbuudhaaf jettanii too'ii yoo of keessaa baastanii fi yoo of injifattan wanti isin hin ceene hin jiru. Karaan isin deebisu tokkollee hin jiru. Wanti isin dadhabdan hin jiru. Ni injifattu. Kana hunda yoo hojjettanidha abjuu keessanis galmaan ga'uu kan dandeessan. Hey guys, waan salphaa miti of injifachuun. Yoo of injifattan qofadha waan biraa injifachuu kan dandeessan. Maatii fakkeenyaaf maatii koo injifachuun qaba yoo jette jalqaba duraa of injifachuu dirqama sitti ta'a.
haadha manaa koo abbaa manaa koo injifachuun qaba yoo jette jalqaba duraa of injifachuu, aarii dhaabuu, oduu sin guddisne, oduu homaa sin jijjiirre tokko haasa'uu dhaabuu, kanaan booda dhaabuun qaba, gara hojiitti galuu qaba, hojii hojjechuun qaba jettanii to'ii of injifachuu, ofiif waadaa galuu kana gochuun qabu jettaniitu ofiidhaaf waadaa yoo galtan disipiliinii yoo taatan wanta sin jijjiirran jiru. Ni of injifachuudha jalqaba dura. Of injifachuu waan dadhabneef namuma fakkaanne to'e waan namoonni haasa'uudhaan keessa keenya waan taaniin kan guunu, sammuu keenya waan taaniin kan guunu, wanta nu fayyadne hin guunne to'e dadhabaatii oola, enerjii keenya gadi buufnu, humna qabnu osoo itti fayyadamnu duunaa jechaadha. Of injifachuu dadhabuudha kun. Yeroo keenya waan taane irratti balleessuudhaan of injifachuu dadhabuudha kun. Wanta haasa'uu qabdan, wanta irratti mari'achuu qabdan osoo mari'achuu qabdanii waan taane waa'ee siyaasaa, waa'ee sanyummaa irratti yeroo keessan gubuudhaan of injifachuu dadhabuudha. Keessi keessanis gubachaa jira, keessi keessanis haaraa jira. Maal isinii godhe? What the benefit of thinking about politics? Maal bu'aasa? Hundumtu waa'ee siyaasa taasa. Erguma tokko jecha professionaalii garaa qabna hundi keenya. Dooktarri hin jira, injiinarri hin jira, barsiisaan hin jira, ikoonomistiin hin jira, gaazexeessaan hin jira. Kana hunda deemnet hundumtu waa'ee siyaasaa keessa jira. Hundumtu garma tokkotti luucceetoo jira. Kuni of injifachuu dadhabuudha. Kaayyoo dhufteef osoo hin beekin, kaayyoo wareegamuufii qabdan osoo hin barin waan namoota irraa isinitti haasa'amu, wanta jaallaaltan, wanta dhageessan tokko sammuu keessan guuttu. Isuma deebi'ee too isin madaala. Waanuma dhagaatii ooltan, waanuma haasaatii ooltan, waanuma argaatii ooltanidha. Jireenya keessan kan ittiin madaalamu. Kanaaf of injifachuun barbaachisaadha. Why am I here in this world? Maafan addunyaa kanarra jiraadhaan. You have to know your why. Why kan jedhu maaliif? Maafan dhufe? Kan jedhu baruun dirqamadha. Asirraa ka'aa jira of injifachuun. Maafan dhufe ani eenyu? Who am I? What can I do in my life? Maal hojjechuu hin danda'a? Ani eenyu? Maal hojjechuu hin danda'a? Kaayyoo malee hin dhumne. What is your destination? Isa yaadni si yaaddan, wanti sin hojjettan, wanti sin agartan, wanti sin dhageessan hundumtu ka'umsa keessanis ga'umsa keessanis kan murteessu kanaan jecha. Kanaaf of injifachuun barbaachisaadha. Waa'ee siyaasaa inaasa'uu yoo jette peereed dhaabuu qabdi. Suusii adda addaa yookaan araada adda addaa namiidha jira yoo jette ansimii dhiyoo ta'e dhaabuu qabdi. Peereed. Waa'ee sagaagalummaa akka amantiittis akka laphee keetittis waan sin barbaachifnee fi waan nama cinqu waan ta'e waan nama dhiphisu waan ta'eef dhaabuu qabda. Haadha manaa keetiin ala, abbaa manaa keetiin ala akka amantaatittis wanta eeyyamamuu miti kun. Malaamaltummaa kan keessattuu uummata ajjeesatee jiru jecha. Namoota baay'ee paaralaayizii kan godhe abjuu isaanii osoo galmaan ga'uu danda'an osoo hojjechuu dandeessanuu qarshii xiqqoo saantima xiqqoo namoota irraa buuraa, namoota irraa funaanaa jireenya miti kun. Sitta fuwwayya malee, sitta fuwwayya dhaabi. Homaa siin godhu. Keessi kee lapheen kee kan sitti hojjedhu. Waan saantima namarraa funaantu sun deebi'ee too'is si dhukkubsa. Nageenya hin argattu. Nageenya siif hin kennu. Keessa kee nageenya hin argattu. Si jeeqa. Waan akkanaa keessaa ba'i. Dhaabi. Of injifadhu. Of injifachuun barbaachisaadha. Waa'ee sanyummaa, waa'ee lagaa wal qooduu dhaabi. Waa bu'aa tokko hin qabu. Abjuu keetiif faallaa ta'aa jira. Abjuu keetiif dadhabbina sitti ta'a galmana kan geenye. Kanaaf dhaabuu yoo qabaatte dhaabuu qabda. Dirqama kan ta'e tokko dirqama disipiliinii ta'uu jecha ganama kaatee waan hojjechuu qabdu. Yeroo hunda jecha hanga umurii keetii guutuu ganamaan kaatee waan gochuu qabdu. Ganama kana kitaaba dubbisuun qaba.
of injifachuudha kun. Guyyaatti sa'a tokko kitaaba na jijjiiru sammuu koo jijjiiru jireenya koo jijjiiru dubbisuun qaba. Kitaaba milkoominaaf barreeffame kitaaba na jijjiiruu danda'u dubbisuun qaba yoo jettan guyyaatti sa'a tokko yeroo hunda dubbisuu qaba. Hanga jireenya keessan guutuutti ta'uu qaba. Of injifachuudha kun bishaan liitira 2 dhuga yoo jettan yeroo hunda guyyaatti bishaan liitira 2 dhuguun dirqama keessanii. Kun of injifachuudha. Maaliif yoo of injifattanidha jireenya gaarii kan jiraattan jireenya gammachuun guutame jireenya nageenyaan guutame fiizikaaliin keessan nagaa keessi keessan nagaa sammuun keessan nagaa ta'aa jira. Yoo of injifattan qofa argu yoo faallaa kanaa ta'e immoo jireenya namoota biraa jiraattu. Namoota biraatiif abjuu isaanii galmaan geessuuf an keessan niiftanii tocha osoo dandeessanu yes I can make it nan hojjedha wanta hin hojjenne hin jiru jechuu qabdu. Wanti sin danda'u hin jiru. YouTube koo hordofuu dandeessu, subscribe gochuu dandeessu, commentii gochuu dandeessu. Kana duras waa'ee kanaa baay'een dubbadheera. Namni garuu ammas wal ilaalaa jira. Of hin injifanne waan hojjetuu fi waan dubbatu hin beeku. Baay'een keenya jecha waan dubbannu hin beeknu, waan hojjennu hin beeknu, namoonni hoomaa walitti baay'ataniitu haasaan keessa teenye, waca keessa teenye isuma dhaggeeffanneetoo galleetoo jireenya keenya jeequ. Please of ta'a, of baraa, of beekaa, qaroomina guddaadha waan ta'eef of injifadhaa. Qaroomni asirraa eegale. Injifannoon kamiyyuu asirraa eegale. Kiiloomeetira 60 deemuun dura tarkaanfii tokko irra eegalaa. Of injifadhaa. Maaliin abjuu keessan kan galmaan sin geessisuu danda'u qofa filadhaa. Inni injifannoo guddaadha. Barmaatilee akkanaa guddisaa. Barmaatilee akkanaa qabaadhaa. Barmaatilee of injifachuu dandeessan barreessaa. Yeroo hunda dubbisaa. Gurri keessan dhaga'uu qaba. Sammuun keessan seevii gochuu qaba. Galmeeffachuu qaba. Waan gaarii waan sin jijjiirutu yeroo hunda ofitti dubbachuudhaan yeroo hunda dubbisuudhaan jireenya keenya haalan jijjiiruu ni danda'ama. Maal gochaatii jirtu? Maal dhaggeeffachaatii jirtu? Maal hojjechaatii jirtu? Of injifattaniirtu? Dhugumaan isin of injifannaan qaroomina keessa jirtu. Qaroomina jaarraa 21ffaa keessa jira. Barumsa qofa miti. Waan baratteef qaroome jechuun osoo hin taane barumsi qaroomina kan fidu osoo hin taane barumsi kan ittiin lakkaa'amu barumsi keessan, digriin keessan, maastersiin keessan, PhD'n keessan, piroofeesar ta'uu keessan kan ittiin safaramu gocha isin gootanidha. Gochadha an addunyaa jijjiire. Akshinii keessanidha. Yoo wanta barattan, wanta yaaddan, wanta dhageessan hunda gara hojiitti yoo eegtan sin dhuguma injifannoo keessa jirtu. Of injifadhaa. Jireenya keessan jijjiiruu ni dandeessu. Waan salphaadha. Komentii gochuun hin raafatinaa. Subscribe gochuun hin raafatinaa. Like gochuun hin raafatinaa. Baay'ee sin galateeffadha. Halkan gaarii.